ऐसा होता है मार जाते Ramad jaga ramad tu jitte mirati jada jada fu de makai jada berata dari jada fisati juga sangat. lu fujira nih Lu fu jirang pun orang rau sel jiran di hasil itu. iyalah ye rakong ka mana tine ga mau semanda Or sel tu sudah kong kabur ki ambil guna kawan lebar dari sahaja kejadi guna. tama rakong ka iga kenan isinin obas kesuman si jitte kesuman yung do obas jatte Kayak semua arda kedung pa. Iya, Semua tidak jalan juga berbahan. ta te rakong ka isinin obas koplan wadi si halas mata nasa so je to waplite Adi itu noko harci. ya uff mal mo jire mi kana ho mal fe na ye kana bobe halas mal Ini berbahan kisah gaul sana. digai Iya. dirkama diga gise onda du buda Ini lawan berbahan kisah ada dua ini jadi gambar berbahan. tamam ni tidak ada saat merasa bodoh ne kadu diga ismi himba halas Bisa tidak ada. yalla ninda badia ma halas yom kisena ifan wa adam si halas nu rufani Hasil lain dan saya harap kau mahu. Woi, samuna do tera pili anak kami tadi ro. Uff. Apa semua sinado ni? Kelas tiga. Amerika yang bukan turawat turai nanti apa? Amri dah sarawat dan higa fenetnya kalau higa senimbas nih. Berbaik, sana berbaik. Aras daruri. Agak berbaik. Tuhan nama kana kalian ni kita jacula. Sarap kau sanut mau mensisingan yang apa pun udah male. Amerika tu dan desa. Ya tamam. Tate. Woi. Jadi alin na bahasa esa kutasa. Karang kutanusi. Karang sampai manis. Woi. Malu manja beresa tadi. Shh. Izan mau kuat. Kotun jawab, cukup tak sih kotun jangan sederhana ke ahli virus. Namun kita diri kita mana reza. Hidup tadi isim esa di sini berbaju juga. Itu betul ah. Cara kami buat mantan aja. Tu betul hati mana sana. Cara sana. Maaf dan diri kita. Ifa mama hati saya. Umat kami buat kamu. Aku juga sehari di luar di Mati Ifa kan kalau dijelaskan udah. Berada kono. Si kalau dijelaskan. Anak Amerika jadi. Tuhan mau mata kami buat. Umat angka juga sehari wujud sendiri. Iga sani tipu gak? Nasi kenal juga. Aye, aman dan dua aja. Esok dia kemana nonton sentrum apa? Sinabi, maka ulti dah betul. Man jawaban man dagang. Anda dalam mata semua jenis disabi. Mia sekarang mana? Justru kini masalah kayak upah kan ya. Mata baki dah mata pada yang bukan naga. Alhamdulillah tak apa mereka sini gitu. Oh, Amerika ni di sini nanjir kan? Nanjiratannya sedir kemawan sejak tempat aku dan nuas mana sehnya mana hotel mana kasih. Wani nanti umale kabul tak ada kini masalah di sini. Wala figat kerja lagi tu. Ya Allah ya Rabbi. Min be khabar ka kaste. Ifaru wadi si khaman tips sedang sih. Isa. Tadi Farah suji ni kita bagi buat sebagai kita berapa kau saling beriman. Hayo manino bufanu sen yo kimin de makalas andalaga tan hunda dise. Sanwani anije emre Amerika tidak berada kau masa pakai bahasa apa sih tu dia. Kalas an malaka kesini simfa udalaga kesini dise. Akan ilmu nama keduani desa. Amerika ni apa saya bahasa. Tak kau sedang bahasa nafu bau dan dia. Ivan kita naman wain anke kerata. Iva malif shidda fulli khaymul la tumi malif tiya shaydani dem tanis. Ni ada ada bahasa tu lah. Sini aku nulisah. Haye enyo te kata jo kana timeje. Ana. Anak kerja. Wahum macam nak isau kerja tiga apa tu mama macam isau kerja kini kabu Amerika jadi. Sering cuci nak kau. Kalas musuh ni rekas taran yohin isinin kamis. Intala nama kaji saya keduani desa kalas isinin kamis. Uji tiga terawat tu. Uji mani. Uji tanah kaya saja rahmat ada buka. Kalas dua aman tanah kalas. Ilmu nama yohi fajisu
Yoo hidalagaa kana dhiisee deemuun lameen kana qofa gaafii takka keessaa deebisi. Dhiiga na barbaachisaa, dhiiga na barsiisii, kan booda. Dhiiga Kan kana booda amriin irraa eeggatu. dhiiga kana dila san sin garsiisne. Sun nan geenye. Na barbaachisa ammaas. Dubar nama jijjiiratumaan oolan. Ilmaan kiyyaa fi waayiloota kiyyaa jira kan dhiigni isaan hin gahin. Arra keessummaa guddoo hedduun qophaati isaan dhiiga na obaaf. Dhiiga daruuri na baasa. Tonfaa amri kiyya irraa waa'ee nan jee nan mormiin yoo kan mormitu taate rakkoo mataa kan ta'e qaba. Rakkoo mataa jala geessu hin barbaadu. Niin godha. Ifaa isinitti dhaamsina. Akkas tuura sinii gaariidha. Kalaas niin godha. Ifaa maa dhaamsita waliin Kanaaf taasisu. amriin ifaadhaa ammas irra dhaabbatti. Hayyee dhiiga nama meeqaatu hafe katuba dhiiga kana eessaa fide kana dile sana. Sannaa Nama meeqa diree fide. sannaan murteessee fi kan kanuma agartee itti jirtu san bakkaan naa bayu. Hojiin teessan tumma hojiin teessan mataa kan nyaata ilmoo namaa fayyisa kalaas anniin deema akka duraaniin deebisan tala namaa. Fayyaa isaatii fi kana naatiyyuu amrii sii qabaadha. Naatituu qortee san sii hubachiisa malee An eenyu isinii kana eenyu akka Hojimaan taatee siin beeku. kee of raawwadhu. Ni raawwadha san eenyu akka taatee sin beeku fuula kana sin garra akkamitti ba. Wayyaa rabbii. Dubaree lubbuu nutti guraarii na haifaa dadhaabsanii ibsitanii yalla mana seenaan nu seeni kanaas deemi. Rakkoon qaban kamanaatti dhimma manaatti hin qabu. Asirrattuu naa geesse. Duboo mana yoon seene akkamitti dhiiga dhuydanayee akkamitti dhiiga fida dhiiga hamaareetiin isinii fida. Qamanaa ilmaa seenee waa hojiin isiin jee san qofa raawwata malee. Hojiin tun hayyee ni raawwadha. Ani daangaan kiyyaa asirraatti tarkaanfachuu irraa haajaan qabu. Isin eenyu akka taate isin hin beeku eenyu isin. Iblis. Ibliisii. Eeyyee. Fuula kee banee ilaalu. Fuulluun yookaan immoo agartuu kanaaf ittiin tuqin yoo rakkoo sirraan ga'e malee. Rakkoo sirraan ga'e maleedha. Ani akka rakkoo narra geessus hin barbaadu ji. Gujuun fedhiin safaayee ol safaasee bassibuu saabee. Yaa rabbii jala kooma kiyyaan tamaan waan ta'e dalagaa kana isaa hin seenen kalaas intala nama akka duraanii deebisan keessaa na baasa. Namoonni hojii isaa hin hordofin jedhee isa hin hordofin isa jala maarree baay'ee wanti warri jibusun yoo narraa kan taate bakka jedhanii dhaqaa bakka kan himaan taane qilleensaan dhaqaa isaaniif yoo adabachuu Anda geessiifin mana dhaqee nas guduunfitee nan kaayin ji guduunfiteetis nan kaayin an guduunfaas hin barbaadu ji akkan jireenya mataa tajaajilaatuun barbaada akka duraanii na deebis nan laalin yaa kaan. Takkittiin ani siddaamu qoftii wanni ati naa boodu. Mucaa kiyya gartee Abdallaa dhiiftee mucaa kiyya heerumuu baannaan. Abdallaa dhiisteeti. Mucaa kiyyoo heerumuu baatte. Hunkooftuu deebii irraa qabni akkaan si haa hubee. Anamoo. Eeyyee. Maaliif nagaa isaa maaliif balleessi ani? Ani ati mucaa kiyyaa fuunu. Ani mucaa keetii maaliif hin uumame? Maal haasawita isaati? Alee gaafa gartee ati gartee baqee warra keetirraan deemin daaddeedhaan deemtuu mucaa kiyyaaf qaadimamte. Maal haasawita isaa? Biyyumarraa yankaniin ka'ees yeroo. Ati moo? Eeyyee. Fuula kee banees ilaaluu bee kalaas? Rakkoon mataa kan keetirra akka ga'u beeku. Hayyee kalaas dubaree ani jireenya mataa kiyyaatiin jiraachuu barbaada hiraanii fi cinqii hin barbaadu dhugaa seenaan Jiraan fi gartee jireenya mataa kan keetirra kan barbaadu taate mucuma kiyya qofa hayyamu wanni si baasa. waan akkanaa kana dhagoollaa waan akkanaa dhagoo Yoo tana dhaga'uu baatte mucaa ijoollee keetiis abbaa manaa kan keetiis akka gartee achi buutee isaanii dhabdu qofa naa beeku. waan akkanaa kana maaltu fidaasoo akkanaa kana gonkumaa dhagoon barbaadan waan akkanaa gurri xiyyan dhaga'u. Asii miti biyya babbiyyuma barbaadde gartee gaara kan duubaa miti zunumaa duuba yoo dhabde numaa jira bakka saniis. Maal gootan bakka hundaa isin? Mootiin keenya bulchaan biyyuma sanitti akkamaa'u. Ajaa'ibni numa beekus ajaa'ibni numa beeku. Saniifuu isin dhiisuu jaatan jechuu waan kana. Wanni fe'e kan deebistu kana amriin maa torbaaba baati. Kaleessa ganama goggoye. Kalaas takku goytees ni jiiti ji. An maaloo dhaamsita kalaas ifa? Wanni ni dhaamse akka jiruun ta'e san akkatti dhaamtu qofaan mallattoo beekaa isin jedhe. Ammaas shidees garsiisu. Shidees garsiisuu yoo jiruu gartee mucaa hojjette ka jiraatu taate jiruu adii kan qabbatti ifaa kan jiraattetti hin beekan. Kun waan ta'u miti. An jireenya yoo gonkumaa dukkanan ta'u. San ta'uu baannaa mucaa namaatii fi ilmaan kan keessatti rakkoo irraan gahuu kan ka'e qofa beeku. Naala naasoo karaa kuteessa?
Wanni gartee nuti jechuu baanu yoo katitti taate amri isa ta'u dhugaa waan keessan jiru. Wajjin nama beeku. Maal jechuun ati kun? Wanni niin anjoo yoo na raawwachuu baatte. Kalaas maali jireenya namaa to'achuu? Kalaas jireenya namaa keessaa baaleessi. Dhiisi kalaas ifa jireenya kiyya ifaadha ifa dhiisi ifa. Hojii diggata siraa seenuu baattee rasii wayya. Hojii akkamiin seeneen? Nagu bara wanni shishir jettuuf maali? Dukkanaa jiraachuu beekna, ifaallee dhaamsinee jiraachuu beekna, samii tana buqqaa fi dachii fi gartee addunyaa isin irra jiraattan tana. Isin jaamsinee marree isin kaa'ullee Nama maa shishir jetta dhaabbanni waa bakka takkanatti haasa'e. Hojii diggata na dhiisis maattiin jaabaa irra sii wayyin ammoo. Maaluma rabbiin kiyya humna fide dhiigarraan tana yaa rabbi. Kalaas jireenya nabiyaa ta jiraachis kana keessaa na baase. Dhimma rakkina mucaa hiyyaatii fi dhufe. Mucaa keetis hin beeku abbaa tokko hin beeku. Tamucaa hiyyaa sin dhibin tamucaa hiyyaa waliin si garsiisu. Maaluma jireenyi kanaa kun? Maal feeti nayyee kana booda kalaas? Maali? Na barbaachisu dhiigaan fada. Dhiigani? Eeyyee. Dirqama dhiiga gisee hunda dhuguudha? Dhiigni gawoon nu barbaachisaadhaa fi waa'ee dhiiga dhiigaan barbaada. Tamam, niin fida afran sa'a murasa booda na eeggadhu dhiiga isiniif hin baasa kalaas. Shaffisi daddafi. Yalla niin dafa deemaa kalaas yookiin seenaa. Ifaan duraa dhaamsi kalaas nu dhufanii. Asirraa hin dhaamsa irraa rakkoon qabdu. Way sammuun naa dooddee yaa rabbii ayyaan akkamiin taariiroo. Akka sammuun sinaa doonni yoo Kalaas dhiiga. amrii keenya guutumatti raawwachuu irraa hin beekamu. Amri taasa raawwadhee dhiiga fayyadattanii kalee dhiiga isin hin baasne. Na barbaachisa, na barbaachisa. Arraas daruurii. Arraas na barbaachisa. Duban nama kana qaqqalee fixa jechuudha. San rakkoon qabu. Sanuuti moomansiisiin jenna qofa godhuudha malee amrii laachuu hin dandeessu. Yalla tamaam taate. Hajiraanii fi bitee godhattee waa'ee isaa saniis na barbaachisa. Dhiiga isaa na barbaachisa. Dhiiga isaa dhibuu naa ta'e. Dhiiga isaa dhuguu barbaadda. Dirqama dhiiga dhuytu malee fayyadu jechuudha. Jarri suni akkumatti wal jaalatee wal ta'an jara sanirraa dhiiga isaanii barbaada. Tamaam siifiin godha dhiiga siifiin fita rakkoon qabu. Haga barbaaddu hunda kanuma kalee sanirraa hin siifidee. Lakki saahiba isaa sanirraa hin barbaada. Way kiyyuma boodana barbaadu baannaan rakkoon qabu kanamaa siifiin fida. Kan keetiis mucaa kiyyoo hayyamuu baatte wayii sirraa oolamaa sirraan oolamu jarabeessuma eeggacha. Hayyamuu mucaa kiyyaatirraa yoo qabaatu taate akkalaa gaamisan dhiiftee. Eessa kuteessa? Maal jettee? Dhaammadde dhaammattuu jittiin jiraati jarri dhufuu deema baay'ee jararraa daddabiisaa raffisatti dhiiga sannaa ibsu. Dhufu jiranii? Dhufu jiran kun har'aa seeru jiran dhihaatanii jiran. Yallaayyee rakkoon qabu manatti hin eegamu osumaan dhaabbata. Ol seentuus rakkoon qabu fi dhiiguma qofaan na barbaachisaa aadaa kiyya dhiiguma. Tamam rakkoon qabu dhiiga keenan isiniin obaasa. Keessummaan si jirti jette keessummaa jiru hunda obaasta jettee. Keessummaa arra hedduun qaba. Taate rakkoon qabu isiniin obaasa. Qofna nurraa dhiisu halas mataan na sosootee wabli ta'e. Adigaa dhiitu na qofarti.